biyyaa naannolee keessa bahu sanitti fayyadamanii haleellaa mootummaa irratti geessan waan cimsaniif naannee qaama lola kanaa ta'uu jechuudha. So it will have an intrastate war. Interstate war biyya lamaan intrastate domestic warfare qabaata regoloota mootummaa jidduu. Kan sadaffaa immoo regional war lola naannoo gaanfa Afrikaatti. Fakkeenya kun Sudaan yoo godhan milishaa warra RSF fi milishaa humna raayyaa ittisa biyyaa achi keessa kilootoonni tokko lama humni itti ba'ee jira. Gama warra Eertiraanis hirmaannaa akka jiru himama. Warri Jibuutii gara qilleensaan deeggaraa jiru. Itoophiyaanis dhiyeessii meeshaatiin gargaaraa jirti jechuudha. Gaafa lolli Eertiraa fi Itoophiyaa dhoohe Sudaan Itoophiyaa jidduu daangaan hin jiraatu. Humnoonni kun walitti makamu jechuudha. Walitti gabbaqaqa. Kallattiidhaan humnoonni isaan keessatti lolaa jiranii fi humnoonni Eertiraa humnoonni Itoophiyaa walitti banamanitti lola yoo xiqqaate humnoonni qaama afurii shaniin ajajaman. Hameti, Burhaan, Isaayyaas, Abiy, Marroo, Dabajoon fi Zamana fa'aa ulfeessa qabuutu hirmaachuu ta'a jechuudha. I want you to understand the enormity of the complexity that will come with this. So, kan hubachuun barbaachisaadha. Kana boodaan immoo warra afran shanan kana boodaan immoo warra ulee ergisuutu dhufuu ta'a. Gama Itoophiyaatiin Emiraat shakkii malee deeggarsa tuuf. Gama Eertiraatiin Ijipt shakkii malee hirmaannaa irraa argaa jirtan. Suudiilleen kallattiilleen ta'uu baatu duubaan turte jechuudha. Akkasuma akkasiin bal'isaa deemuu hin dandeenya jechuudha. So hiriira hariiroo amma deemaa jiru kuni haa akka amma Abifaa dhiyeessanitti Eertiraan xiqqeettiin kophaa isiin dura dhaabattu osoo hin taane lola gandii hundi guuzatti wal yaamee wal afuufuuf taa'u akka ta'e hubattanii akka itti deemtaniif. Qabxiin biraa akka hubattan barbaadu. Lolli kun lola daangaa irraa amma akka itti dhiyeessaa jiran akka lolli kun Eertiraa keessatti akka daangaa Eertiraa irratti godhamuu deemutti fudhatan. I believe that's a mistake. Kun dogongora. Lola Eertiraa amma dura godhame lama haa fudhannu. Lolli Zamana Haayile Sillaasee fi Dargii godhamaa ture Eertiraa keessatti. Naaqfaatti, Afabatti keessatti, Masawwaatti godhamaa ture. Daangaa gammoojjii Eertiraa keessatti godhamaa ture jechuudha. Lolli baadimmee jennuun immoo kabara eegamtuu dhalanne booda godhame kun yoo daangaa Tigraayii fi Eertiraa takkaa'u daangaa Itoophiyaa fi Eertiraa jidduutti gad siqee godhame jechuudha. Lolli amma dhufu kun hedduu gadi siqa. Raayyaa gaditti yoo ilmaatu gara Abbaayyitti siquu baate raayyaa gaditti eegalaa jechuudha kun. Wal irratti eegalaa jechuudha. Maaliif raayyaan ittisa biyyaa bara Dargii hanga Eertiraatti waan qabuuf loltoota Eertiraa Afabatii fi Saawwaa keessatti haleeluudhaaf kan hirmaachaa ture. Bara Mallasaa immoo Baadimmee, Shiraaroo, Buree irratti kan lolaa ture. Bara kana Tigraay keessaan darbee loluu danda'u maaliif Tigraay gara kaan fudhatti? Carraan Eertiraa bira ga'uutti hin danda'amu gara lama qofa. Yoo akka yaadan kan uummata Tigraay guutuutti daakanii bira dabran sun waan olaalamu ta'e gara Affaarinii fi gara Matammaatiin gara daangaa Suudaanii. Akkuma isin jee gama Suudaaniin lolli jiru sun sallaafaa hin godhu. Gara Affaar kanaan immoo haalli qilleensaaf teessumni lafaa Itoophiyaadhaaf kan aanja'u akka hin taane warri lola 1998 irratti hirmaatan loltootas warra siyaasaas hedduu isaanii dubbisee jira akka malee ulfaataadha. Ho'isaas haalli qubsuma lafaa isaatis laaftutti amma yeroo baay'ee faarsii bultoonni tokko lafa qal'oo asab gabbuu san laalanii fiiganii kan waan bishaan seenuu danda'an itti fakkaata. Lola 98 eeguu lamaa godhame kan lola Baadimmee jedhamee ammoo kana keessatti waraanni Itoophiyaa lakkoofsa guddaan kan wareegame
gara Buree kanarratti jechuun gara Affaariin godhamu kanarratti. Bakki injifannoon guddaan itti hin argamin boodallee araaraan waliigaltee Aljeersiin akka dhumu shoora sabate keessaa gara Affaar kanaan waan ta'eef achiin dhiibuun baay'ee rakkisaa waan ta'uuf lolli kuni gadi siqee akka lolamu hubachuun barbaachisaadha. Gosa biyya biroos akkuma isin jedhe lolli yeroo ammaa biyyoota adda addaatti godhamu kun lola biyyoota lamaa qofa isaan taane kan biyyoonni hedduun keessatti akka hirmaatan ta'uusaati. Kanarraa ka'uudhaan dheerinni injifannoo kan murteessuu danda'u akka amma namoonni keenya jedhan loltoonni Shaabiyaa dulloomaniiru lakkoofsi uummata isaanii xiqqaadha lafti isaanii xiqqaadha bifa jaaniin bara ammaa kana. Yaman keessatti huutiin wata kan qabdu. Garuu waggaa dila kana humna dila kana dura dhaabachuu kan dandeesseef maali? Guuza Iraanii qabaachaa turte jechuudha. Iraan keessatti, Sudaan keessatti humnoon lamaan sun kophaa isaanii otoo kan lolan taate gareen tokko silaa qaata mootee bira darbe. Garuu uleen gamaa gamanaa ergifamu kan dadhabe akka jabaatu, kan jabaate akka laaffatu waan godhuuf lola dheeressuu keessatti shoora guddaa qaba. Qabxiin biraa waa'ee lolaa waggaa haasofnu hubachuu qabnu haala hawaasummaadhaati. Deeggarsa hawaasummaa lolli sun qabaachuu danda'u. Lolli keessattuu lola biyyoolessaa sadarkaa biyyaatti erga godhamu loltuu jiruuf hamilee kennuudhaaf loltuu haaraa dabalachuudhaaf leencalloo takkaa'uu qabeenya lola sanii barbaachisu maddisiisuudhaaf uummata hamilee lolaa qabu qabaachuu barreessisa. Haalli Itoophiyaa keessa amma jiru kun kana mi'aan ja'a. Eertaa keessa jiru maal fakkaata jedhu ilaaluun barbaachisaadha. Bakki irraa ka'uu qabnu seenas sababa lolaa. Cause of war. Dongorri guddaan abiifaa godhan achirraa asirraa qaba fakkeenyaaf. Ifattis keessa keessaanis kan dubbatan maali? Lola kana kan goonu asab fudhannaani. By nature gaafan dhaqeen lafti sun ta'ee nuti maali sun waan biraa ta'ee osoo jiru bakka hawaasa Eertiraa teessee hoggaa ilaaltu immediately gaafii walabummaatii fi gaafii jiraachuu dhabu dhiyaate jechuudha. Kun Isaayyaasiif kennaa guddaa ta'e. Kanaaf gaafii isaa gaafii lolli kun lola wal dhibdee anaaf biyyi miti lola wal dhibdee dimokiraatii miti lafa keenya muratanii fudhachuuf hirumaatu akka biyyaatti fudhamsiisuudhaaf deeman kan jedhu himachuu danda'an jechuu isaa. Kun waan hedduu isa fayyade barreeffama keessatti akkan kaa'etti illee tarii Isaayyaas abii galateeffachuu kan qabuuf keessaa tokko akkaataan dhimma sababa lola kanaa itti dhiyeesse baay'ee kan isa fayyadeedha. Deeggarsa mormiin hedduu manni Eertiraa bulchiinsa nuffaa ture. Mormiin biyya alaa kanatti akkuma beektan keessa warra daasoraan beektanii warri Birgeed Hamaduu jedhan kun dachi dhiphisaa ture. Amma sun hundi dhaame even warri argaa jaarsaan barbaannee fi bifuma kamiinuu isa balleessuudhaaf qabsaa turan amma cinaa hiriiruu danda'anii jiran jechuudha. Ilaalcha hawaasaa Itoophiyaa kan Eertiraa wal bira yoo ilaalle dhimma isaa dhugaadha. Itoophiyaa keessatti ajandaa hedduu hawwataa ture. Dhimma Abbaayitti aansee dhimma laga Mormoritti aansee ajandaan guddaan ummatoota silaa ittiin sochoosuu danda'amu. Kabara 1997 akka 2005 mormitoonni warri Kinijjiitii sun Ihaadeeg ittiin mo'atan tokko keessaa tokko dhimma isaa ture. Garuu ajandaan tokko yeroo hunda gatii qabaate jechuun miti. Akkuma meeshaan tokko yeroo hunda gabaa irratti gatii qabaata hin jedhamne gatii qabaata jechuun miti. Haalli Itoophiyaa keessaa amma jiru tokko wal waraansi yeroo dheeraa waggaa 7 kun uummanni waa'ee lolaa akka dhageenye maaliif lolli kun duuti mana nama hundaa akka seen godhee jira. Kufaatiin diinagdee immoo lolaan waan wal qabateef namni mana manatti daabboo waan dhabee jiruuf olola lolaa dhaga'uun barbaada. Haga fedhe haasa'uu barbaadeef bahee galuu waan hin dandeenyeef ijoollee isaa waan nyaachuu waan hin qabneef dhimmi lolaa ajandaa isaa ta'uu hin dandeenye.
Dhimmi lammataa komii sabummaa. Akkaataan jarri opidoo kun mootummaa kan mootummaa Oromoo jedhanii ittiin oofatan olol isaan gaggeessan Oromoo jala dhoofachuudhaaf sochiin isaan godhan kun uummata kaan kan qopheessee fi kan dhiibedha. Irreecha irratti wal godhan fakkeenya. Akka waan dhimmi kun dhimma Oromoo qofa ta'eetti dhiyeessuun isaanii saboota biraa kan mufachiisedha. Saboonni biraa immoo kan qabsoo hidhannoo keessa jiranis kun mootummaa kanaan wajjin akka faallatti waan dhaabataniif ilaalcha mootummaa kanaa olola mootummaa kanaa gochuu irratti rakkataa jiru jechuudha. Gama Eertiraatiin seenaa sabii dhiyeesse kan mootummaa san tajaajila ture. Yaadannoo seenaa kaleessaa historical memory. Tarii dhaloonni qubee kun hin beeku jedhanii natti fakkaata warri biyyoonnaa kun gadi deeman. Lolli dheeraan walabummaa Eertiraatti godhame sun dhumara bu'aansaa waan fedhes yoo ta'e kan lammiileen biyya sanii irra jireessi irratti hirmaatanii fi wareegama guddaa itti kafalan waan ta'eef akkaataan naareetiiviin asitti dhiyaatu takkaa'u seenessi gama Itoophiyaa irraa gama mootummaa Itoophiyaa irraa dhiyeessu kun madaa kaleessa akka hooqee fi uummata laalaa keessa galche akka ta'e barbaachisaadha. Kanaaf gama Eertiraatiin mormitoota dabalatee